Akkam jirtu daawwattoota keenya har'a qophii addaa tokko har'a isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophii keenya addaa kana keessatti har'a qorannoowwan saayinsawaa kan dhimma koronaa kana irratti adeemsifamaa jiran kanneen barbaachisoo ta'an jennu lamaan tokko kaafneetiin dubbanna. Dhimma kana irratti na waliin dubbachuudhaaf Dr. Jamal Marcos residentiidha Black Lion Hospital irraa akkasumas obbo Dassuu Tafarraa Oregon biyya Ameerikaatirraa obbo Dassuun nama Education and Medical Foundation for Africa dhaaba jedhu hoogganuudha. Dhimma kana irratti illee hojii adda addaa hojjechaa jiru keessattuu PPE yookaan Personal Protection Equipment ka ogeeyyiin fayyaa dhukkuba kanarraa of ittisan qodaawwan adda addaa akkasiisuun dhiyeessuudhaaf tattaaffii godhaa jiru. Kanallee kaafneetiin ni dubbanna. Akka nu hordoftan isin affeerra mee qorannoo isa jalqabaatiin jalqabna. Dr. Jamal siifan carraa kenna. Qorannoo The New England Journal of Medicine irratti maxxanfame tokko Novel Coronavirus and All Lessons Preparing the Health System for the Pandemic jedha. Walumaa galatti akka taayitiliin kun himutti dhimma coronavirus kan ilaalchisee barnootni nu yeroo darbirraa fudhan weerara dhukkuba kanaatirraa jechuudha. Maal fakkaata akkamiin ammoo sirna fayyaa yookaan buufatoota fayyaa qabnu kana akkam goonetiin akka dhimma kana control godhuudhaaf itti fayyadamnu, contain and control godhuudhaaf itti fayyadamnu kan kaasuudha. Mee walumaa galatti qabxiileen qorannoo kana keessatti kakka'an kan uummata keenyaaf health authorities yookaan bulchiinsota fayyaatiif fayyadu jettu kakaasitii marii keenya kanaan jalqabna. Tole galatoomaa OMN irratti na qabachuu keessaniif akka waliigalaatti dhibeen tokko dhibee bifa weeraraatiin ka'e jechuun yeroo baay'ee dhibeewwan hedduutu jira bakka baay'eetti ka'uu danda'an. Dhibeen bifa weeraraatiin ka'e jedhameetiin World Health Organization yoo labsee jedhu yeroo baay'ee maaliidhaa fi biyyoonni addunyaa irra jira hundiniyyuu humna qaban hundaan dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf uummata irraa ittisuudhaaf qophii barbaachisaa ta'u godhuu qaban kan jedhurraa akkaataa amala dhibee sanii irraa ka'uudhaan addunyaa hunda waliin ga'uu danda'a kan jedhurraa kan ka'e yeroo baay'ee paandaamik yookiin dhibee weeraraan ka'u jedhameetiin addunyaa irratti labsama. Dhibeewwan hedduutu ka'ee jira addunyaa kana irratti yeroo baay'ee kanneen keessaa inni kun wanti isa adda godhu baay'ee tokko hatantamaan namarraa namatti kan darbuu fi yeroo muraasa keessatti addunyaa waliin ga'ee jira. Kanaaf achi keessatti wanta kana ittisuudhaaf buufatoonni fayyaa buraaleen fayyaa maal godhuu akka qaban kan jedhu kan peeperiin kun kaasu. Akka waliigalaatti peeperii kana keessatti tokko buufataaleen fayyaa fi ogeeyyiin fayyaa maal akka godhuu qaban mootummaan maal akka godhuu qabu hamma tokko kan eeru yookaan horoonni poolisii baasanii fi wanta kanoonna mijaala mijeessa maal akka godhuu qaban kan jedhu. Akka waliigalaatti mootummaan maal godhuu qaba kan jedhu tokko amma tokko kaaseetiin irraa bu'an fakkeenyaaf dhibeen weeraraa yeroo baay'ee akka asirratti ibsu yeroo namaaf hin kennu yeroo baay'ee tokko. Kanaaf yeroo dhibeen weeraraa ka'ee akkaataa inni itti deemu tokkollee liinariidhaa miti. Yeroo jalqabu wanta muraasaan jalqabaa nama muraasaan jalqabaa sanaan booda uummata keessa bal'atee exponentially jechuun baay'ee tokko hatantamaan uummata waliin gaha. Yeroo inni uummata waliin gahetti baay'ee tokko yaadullee hin dandeenyu yeroo san maaltu ta'aa jira maaltu deemaa jira jedhaniiti yaaduudhaaf illee warroota poolisii uuman yookaan wanta tokko dalagan yeroo kennuuf yeroo sanatti. Kanaaf proactively dursaniitiin tarkaanfiiwwan ciccimaa fi gaggaarii fudhachuu qaban kan jedhu. Kanaaf achi keessatti yeroo tokko tokko mootummaawwan wanti dhibee jedhu kan maalidha wanta kana kanuun godhuu dhabuudhaaf
fakkeenyaaf proactively wanta tokko dalageeti yoo jedhe dinagdeen biyyaa ni miidhama. Wanta kana sodaadhaan akkana godhame jedhameeti waan shakkamu fakkeenyaaf waan warroonni siyaasaa irratti tapha akkasii yoo jedhaniif hin barbaadan wanta akkasii proactively fakkeenyaaf wanta tokko guruu balaleensa guruu wanta akkasii guruu waan hin barbaanneef yeroo baay'ee suuta laalaniitiin akkamitti deemaa jira maaltu ta'aa jira jedhaniitiin kan tarkaaffii fudhatamu tarkaaffii waan akkasii sun biyyallee nama miidhuu danda'a. Kanaaf wanni tokko dafeetiin fuulduraan dafaniitiin tarkaaffii fudhachuun gaarii akka ta'e kan sirriitti ibsu girma. Hedduu galatoom Dr. Jamaal. Ittuma deebinamee qabxiilee hafillee jiraate obbo Dassuu atoo qabxii kakaan itti dabaltu yoo jiraate qorannoo kana keessatti. Ani qorannoo kan akka dubbisetti poointii kurnan tokko baasee ta'e kan laale. Artikiliin sun guyyaa 2 dura kan maxxanfame gaafa 25ti. So inni calqabaa akka calqabaatti isaanis kan kaasanii interventioniidha, personal intervention. So inni kun immoo calqabni isaa yaa'u miidiyaadhaanis keessumaatii galatoomaa jechuu kan hin barbaadu OMN'dhaan sagalee hundaan uummata kana bira ga'uudha. Sagalee adda addaatiin akka uummata biyya keenyaa ga'uuf wanta kana barsiisaa jirtu saganaaf baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Artikiliin kun asirratti interventioniin naa kaasuu calqaba social distance. Social distance irraa kaasee akkamittiin social distance maal hojjechuu qaba. Akkamittiin konteenii goona han jedhuu fi biyyoota baay'eedhaafis kan hojjete amma namoonni baay'een biizinasa baay'ees cufaallee kan jiran waa'ee social distanceeti. Achi keessatti immoo kwaaraantiinii godhuu fi isolationii hin kaasa. So kwaaraantiinii namoonni biyya tokkootii biyya tokkotti deeman yookaan dhimma tokko iddoo kanatti saaxilamaniiru jedhee warra yaadamu kana kwaaraantiin ta'uu qabu jedha. Diiteelii isaa wanta biyya keenya afaan walitti finnee haasa'uuf boodoo carraa argannee haasofna. Inni gara biraa mootummaan maal gochuu qabaadha. Mootummaan maal gochuu qabaa lammaffaa irratti akkamittiin informationiin disseminatii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf hospitaalonni gandarraati bu'uurri fayyaa kiliinikoonni godarra jiran amma aanaadhaatti amma naannootti informationii disseminatii walii gochuu qaban jedha. Achiiti inni guddaan sadaffaa irratti maal jedha akkamittiin call centers incident command center call centerii uumuun barbaachisaa akka ta'e informationii gahaa ta'e dabarsuutiif inni kun barbaachisaadha jedhaan inni guddaan inni gara biraan immoo maanni hospitaalonni fakkeenyaaf healthcare workers the doctors and nurses and personal protective equipment warra jedhaman kana argatanii akkamittiin isaan wanna kana utuu resourcing isaa depleting ta'in akkamittiin fayyadamuu akka danda'an innaa kana kaasuu hospitaalonni akkamittiin fakkeenyaaf maal babal'isuu danda'anii maaskiidhuma kana faallee akkamitti reuse gochuu danda'anii the whole day akkamitti fayyadamuu danda'anii kana haasaa yoo danda'ame immoo critical care unit kuni doctor of chest medicine doctoronni warri kun kan recommend godhani 200% or exceeding that wantoonni akkasii critical care unit bed available gochuu irratti hojjetamuu qabaa kan jedhanidha kan kaasu isaa hafe boodatti dabala. Hedduu galatooma. I think qabxiilee jiran kakkaaftanii jirtanii wanti ani irratti dabaluu barbaadu garuu waraqaan kuni xiiqiidhaan waa dubbata jechuun jalqaba irratti ilmi namaa amma addunyaarra jiru kuni weerara dhukkuba adda addaa argee beeka. Experience qaba jechuudha. So fakkeenyatti kan kaasu influenza pandemic of 1968 amma 50 iyyuu hin geenne nama hedduu balleesse sun sanirraa barumsa akkamiin fudhanne all the lessons fakkeenyaaf amma kunilleen kolera kunilleen qufaadhuma influenzaadhuma gosa isaatittuu hamaa ta'e malee kan beekamne ta'e malee achuma keessa jira. So essentially waan
bara 1968 goone san ardallee osoo goone lubbuu nama hedduu baraaruu dandeenyaa. Akkamiin kana godhuu dadhabneetiin namni kun nurraa mucuq jedheetiin dhumaa jedhee akkasiin xiiqaffeteetiin ka'a. Akkuma jettan essentially keessattuu waan sadeen social distancing walirraa faffagaachuu walirraa hiikuu isolation mana ofii keessatti ooluu manatti hafuu akkasumas quarantine yookaan karaa mootummaatiin nama dhukkuba kana qabu bakka tokkotti akka tureetini ka dhukkubsate akka yaala argatu kan ammoo dhukkubsataan taane umaatuu qorannoodhaan beekameetini akka fayyaalessummaan isaa mirkanaa'ee gadi lakkifamu kan godhuudha. So wantoota kana godhuudhaan dhukkuba kana hedduu ofirraa dhoowwuu ni dandeenya jedheetini hedduu jala muree dubbata qorannoon kuni. Egaa wantoonni isan kakkaftanillee hedduu ni jiru. Fakkeenyaaf amma steppii sadeen kana public health authority warri maatuu sirna fayyaa biyya tokkoo bulchan kun seriously ummatni isolate akka of godhu. Umaayyuu yoo deemeetiin dadhabame lockdown ka amma akka magaala tokko cufuufa akka chaayinaan gootisan jechuudha. Akkas godhu quarantine godhu namoota dhukkubsatan ammoo akka yaalii argatan kanneen fayyaales ta'an akka society deebi'an godhu irratti health authority yookaan warri fayyaa bulchu kuni irratti hojjechuu akka qaban. Kana qofaa miti sirni fayyaa biyya tokkoo diqqaatullee guddatullee qophaa'ummaa hin qaba. Preparedness, pre-existing preparedness jedha qorannaa irratti. So capacity san hanga danda'ametti guutumaan guutuutti itti fayyadamuu. So capacity preparedness jedhaaf qabnu yookaan qophaa'ummaa rakkoo akkanaa beeytaa furuudhaaf qophaa'ina qabnu san daran cimsineetini akkuma ta'een duratti jette fakkeenyaaf 200% percentii 200 capacity akkasii daballeetini itti fayyadamuu qabna jedha. Waan hedduu kakka'ee kasanillee ni tuqxanii command center am fakkeenyaaf dhukkubni kun dhukkuba hedduu babal'achaa jiru kanaaf central command center jiraachuu mala. Biyya kana keessatti rakkoon argaa jirru ebeelu kana dubbata kaan ammoo waan kan faalleessu dubbata. Akkasiin dhukkuba kana control godhuun hin danda'amu. Command centering ka wanni cufti centrally coordinated ta'u jiraachuu qaba jedha. Wanni biriya kan hedduu ani irra dubbachuu barbaadu waa'ee expanding testing facilities. Amma laal nama 700 meeqa test godhan biyya kana. 797 700 gadi anyways. Almost 700 jedhe. Amma biyyi kun hatattamaan qorannoo akkana testii kana yoo babal'ifteetiin namuu bakka jirutti testii argachuu akka danda'u gootu malee rakkoo guddaa dhufuu jira. So expanding testing facilities including actually waan kana what capacity qaban ka dandeettii qaban private sector keessa jiralleen akka hojjechuu danda'an osoo hojjetanii testiin kun namuu yeroodhaan dhaqqabeetini namuu of beekee ka qabullee of isolate godhee manatti hafee ka dhukkuba ka yaalii barbaadullee yaalii bakka argatu dhaquu danda'eetiin akkas godhan malee namni wal faaleetiin hospitaal nam fakkeenyaaf yoo dafneetiin qorannoo kana babal'isuu baanne namni qoratamuudhaaf hospitaala dhufa ka fayyaalee sallata achi faalama ka rakkoo qabullee nama dhibii faalee deema. So rakkoon akkasiin complicate ta'a. Recommendation guddoon ani qorannoo kana keessaa arge tokko kana expanding fast testing facilities. Amma akka dhageenyutti testii yeroo gabaabaa keessatti resultii agarsiisan within minutes develop ta'aa jiru. Capacity akkasii durii waan jiruuf jechuudha. Kanneen biyya keenyatti akka dafee babal'ateetiin
rakkoo kana konteen gochuu dandeenyu akka wanni jedhudha. Waan irratti dabaltan irratti dabalaati. Irratti dabaluudhaaf amma tokko testing jechuun baay'ee tokko qodamni qorannoo kun dhimmoota biyyoota asirratti bu'aatti argatan irratti illee baay'ee tokko wanta bu'aa qabu tokkodha. World Health Organization yookiin dhaabbanni fayyaa addunyaa illee kan jedhu testing al sadii irra deebiitiin qoradhaa jedha. Irra deddeebi'amee yoo qoratamee jedhame sanaan booda nama qabu ni beekama. Namni qabu ni beekama. Namni qabamu sun erga beekamee deemu namoonni isa waliin qunnamtii qaban kamiyyuu tirees godhameetiin isolate ni godhama. Sanaan booda dammoo akka hawaasa keessatti hin babal'anne bifa kanaan teestii yoo goone sadarkaa irra jiru beekuu hin dandeenyu. Guyyatti South Koreaan gara namoota 20,000 teestii godhaa turte yeroo tokko keessatti. Nuti ammoo gammaatitti namoota 800 qofa torbaan meeqa girma tokkoof uumama ta'anii irra dhugaa dhibeen kun seeniif biyya kanatti almost torbaan lama ta'eera. Kana jechuun maayyuu teestii godhaan jiru jechuudha. Namni teestii godhamu dhabameetii miti. Namoota akkasitti qunnamtii qaban daayirektirii teestii ta'uu qabanii sanaan booda isoleetii ta'aniitiin yoo pozitiif ta'an turuu qabanii maatiiwwan isaanii hundiniyyuu yeroodhaaf kwarantaayinii teestiin baay'ee tokko impoortaantiidha. Warroonni akka Singaappoor, Taayiwaan ta'an Hong Kong ta'an warroonni sirriitti jalqaba irratti dhoorganii jedhan kun akka hawaasa keessa babal'an liberaal teesting. Hawaasa yeroo tokko dammoo hawaasuma waliigalaatiif iyyuu teestii godhuu danda'ama odoo danda'ameetiin yoo hin danda'amne illee namoota barbaachisu kiraateeriyaan seet ta'eetiin sirriitti teestii ta'uu qaban qorannoon sirriitti adeemsifamuufii qaba. Qorantu malee namoota beekuu hin dandeenyu yoo hin qoranne namoota gaddaatitti namoota 16 jedhan qorannoo 800 gooneetiin umaayyuu miti namummaa teestii akka godhaa hin jirre kan naafif waanaaf wanta kanarra jechuudha baay'ee tokko deemaa hin jiru kanarratti. Kanatti dabaluudhaaf tokkoffaan teestiin kan jedhu kun teestii gochuudhaaf maateriyaaliin barbaachisaadha. Akka biyyattiitti immoo dadhabinni hanqinni kun akka jiru beekamaadha. Waa'ee joornaalichaarraatiin kaasuudhaaf isaan tokkoffaan qabeenya isaan irratti hundaa'aniitidha kan haasa'anii. Innumti teestii ta'e immoo akkam ta'uu qaba jedhu haasa'a achirra. Warri teestii ta'an fakkeenyaatiif eentu levelii akkamiitiin sarvisii akkamii argachuu qaba. Fakkeenyaatiif namoonni achirraati namoonni dura wanta kanatti expooziin ta'in kwaaraantaayinii ta'anii mataa isaanii ofii isaaniitti gaafatamummaa fudhatanii ofii isaanii gara biraa of kaa'aniiti uummata isaanii gargaaraa jiru. Gaafa asirratti ergaan ani akka joornaalii kana qofa innumtuu wanta dabarsuu barbaade kana natti fakkaata. Namoonni itti gaafatamummaa mataa isaanii fudhatanii fakkeenyaaf du'a mana ofiitti gashuu jechuudha. Namni tokko utuu beekuutii utuu karaa tokko keessa darbee tokko utuu beekuutii dhufee maatii tokkotti dabalamuu jechuun maatii sanatti du'a fidee dhufuu jechuudha. Kanaan qabaman jechuunis immoo du'uu miti by the way. Namoonni baay'ee nama kan sodaatan namoonni keenyaan ergaa dabarsuu iyyuu barbaadu quarantine and self isolationii teestiidhaa booddee warra jiran kan irratti namni akka sodaanne gochuun barbaachisaadha natti fakkaata. Sababiin isaa akka worldiitti percentage namni dhukkuba pandemiikii kanaan qabame iyyuu kan du'u percentage 4. Isa kanaatiif namni sodaachuus hin qabu akkasuma immoo reluctant tuffatees immoo dhiisee of eeggannoo gochuu dhiisuu miti. Teestii kana booddee namoonni tokko amma fakkeenyaaf akka dhageettii qabnutti anumti illee eerpoortii keessa darbeetan dhufe gahaa miti wanta achitti godhamu. Namoonni mataan isaanii itti gaafatamummaa fudhatanii self quarantine mootummaan dhiyeessee adda ta'eeti sabaaf maatii isaaniitiif fakkeenyaaf warras jiru kun ati haadha qabdaa ati abbaa qabdaa hundi keenya haadhaaf abbaa qabna. So namni itti gaafatamummaa mataa isaa fudhate teestingii sana iyyuu ala utuu amma achi geenyutti jechuukooti amma achi geenyutti amma teestii maashinii kan argannee numayyuutti deemnutti namni itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Inni guyyaa 14 yoo barame immoo maal godha achi keessatti pointoota inni kaasu keessaa extending nursing facilities.
So fakkeenyaaf biyya kanatti jiraachuu dhiisuu mala akkuma iddoo qixaa'eetti namoonni critical care dhaquu qaban namoota akkamiiti namoota akkamiitu immoo teestii kanaaf immoo barbaachisaadha warra jiran adda baasee kaa'a waan ta'eef namoonni asirratti in general itti gaafatamummaa fudhachuu social distance isolation fi teestii kanaa booda itti gaafatamummaan isa guddaadha. Kana mootummaanis gabbayee fakkeenyaaf sila kaastaniitu akka karaa cufuu state fakkeenyaaf border closing godhanii warra fayyadamaa jiranii teestii hanqinni biyya kanatti jiru fakkeenyaaf Kooriyaa yoo fudhanne drive through qaban ture. Ameerikaan biyyi guddoon amma kanaa fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa isaanirraa maal fudhachuu qabna gaafachaa jiru. Sababiinsaa teeknooloojii illee fayyadamaniiru jarri isaan suni kanaatiin amma levelii gochaa jiru jechuudha. Isa kanaaf nunoo humna akkasiin qabnu erga ta'e uummanni keenya maal gochuu qaba itti gaafatamummaa fudhatee mana isaa taa'ee akkamittiin ofirraa ittisuu dandeenya isa jedhu. Utuu teestii sanattu amma teestii sana bira geenyutti illee karaa cufuudhaan mootummaanis ta'ee state to state karaa isaanii cufanii akka namoonni fakkeenyaaf Finfinneen galma 5 qabdi mootummaan naannoo Oromiyaa irraa ittisuudhaa fi galma 5 kana irratti yookaan testing centerii yookaan karaa cufanii amma wanti kun baramutti amma gahaa waan gahaa teestii gahaa qabnutti utuu akkana ta'an jedhu reekomandii isaanis artikiliin kun kan haasa'u achi keessaa fakkeenyaaf health care workeriin mataan isaanii testing expansion saakkatamma sila kaaste namni tokko fakkeenyaaf hospitaala tokkotti dhufee hospitaala keessatti qofa teestii goota yoo ta'e inni fayyaalessi illee dhufee utuu of baruuf hiriira qabatee jiru dhukkuba sana fudhatee gala. Kanaatiif expand naannootti iddoo danda'amutti gochuu naan jedhu restrictii godha. Ayyee hedduu galatoom. I think egaa waan amma kaasteer tokkorraa yoo ka'e overly alarmist ta'uu wayya amma akka waraqaa kana keessatti illee himameetiin jiru akka malee uummata akka of eegu godhanii including akkuma duratti jenne wanni am jejjenne kun cuftii social distance jedhi isolate jedhi quarantine jedhi it is a population based intervention waan ummata keessatti ummata bal'aa keessatti gootudha agartee waan namoota dhukkuban san qofa irratti gootu son taane waan hawaasa bal'aa keessatti gootudha it's a public health intervention which is population based kun kanaaf diqqoo agartee taafii isa godha ulfaata isa godha jechuudha dhukkuba kana wanni gochuudha. Kanaafu overly alarmist ta'uu wayya rakkoo amma argaa jirru kanarra yoo ilaalle biyyooti amma hedduu rakkoo keessa jira gulana hin kaafna Dr. Jamal rakkoo keessa kan seenaa jiran warra reluctant ta'e yookaan warra galtee rakkoo kana salphisanii ilaalaniitiin jedhanii rakkoon kun yoo dhufu rakkoo guddaa keessa seenan jechuudha. So akkanuma gorsa peppariin kun illee qabxii didiqoo kaaseetiin keessa baana waan kana akka qorannoon kun jedhutti clear communication illee barbaada. Society hawaasa keessatti namni cufti teestii argachuu qabu. So kamtu argachuu qaba kamtu ammoo manatti hafeetiin dhukkuba san akka hin babal'anne godhuu danda'a. Kun illee clear communication jiraachuu qaba. Kan biraa expand inpatient critical care by 200%. Suggestioning kuni suggestioning American Society of chest therapy da. So Black Lion in amma ICU bedi meeqa qabdu fakkeenyaaf gara diddama akkasin caala. Diddama caala including the pediatrics in alatti. Amma laal kana keessatti illee jedha fakkaataan fakkeenyaaf facility pediatrics illee fayyadamuu ni qabna. Suggestionidha. Pediatricin amma service yookaan tajaajila fayyaa Black Lion keessa jiru maintain goone hanga tokko akka itti fufu goone garuu ammoo
particularly ka akka pediatrics kana fa fayyadamuu hin dandeenya ICU jechuudha. Kana qofaa miti. Humna jiru capacity jiru iyyuu persenta 200 ol guddisuu barbaachisa yoo diqqaate jechuudha. Kana jedha preserve non covid related service jenne qabxiileen asumkas keeka kan kana kadhumarratti irratti mari'anneetiin dubbii waraqata kana keessa ba'uu barbaannu waa'ee protecting healthcare workers yookaan hojjettoota fayyaa buufata fayyaa keessa hojjetan isaan fayya qabeessa akka ta'an kunuunsa barbaachisaa ta'e kennuudhaaf kan jedhudha. Kanarratti qabxiila kakka'an kakaasaati keessa baana Dr. Jamal Simin jalqaba. Ogeeyyii fayyaa as keessatti yeroo baay'ee dhibee kana waliin yaala eeggalanii yoo jedhan isaan mataa isaaniitii kwaaraantii ta'an achi baanii yeroo baay'ee maatii isaaniitti ittiin dabalaman. Kanaafiyyuu akkamitti mootummaan sappoortii godhu qaba wanta kana jalqabuma qopheessuu qaban. Fakkeenyaaf dhibee kanaan qabameetiin mallattoo osoo irratti hin fudhamne gara maatii kiyyaatti ittiin galuu waan danda'uuf iddoo maal akka bulu maal eessa akka bulu maal akka fayyadamu sa'aatii meeqa akka dalagu humna gamii qaba. Mootummaan kun asirra akka jiru fakkeenyaaf hojjettoota hagamii qaba. Ogeeyyoota fayyaa gamii qaba. Namoota akkamitti fayyadamuu danda'a. Volunteers lamis akka fakkeenyaaf namoonni dhibee kanaan qabamanii itti fooyya'anii jedhan wantoota tokko bifa volunteers yookiin wantoota tajaajiluu danda'an wanta tokko wanta isaaf salphisu. Hojjettoota fayyaatiif wantoota salphisuu danda'an wanta tokko gargaaruu danda'an. Kanaaf tokko workloadii namoota achi turan kan akkamitti hir'isa yookaan wantoonni isaan dalagan hir'iseetiin effectively warroonni achi turan kun akkamitti akka dalagaa sirrii dalaguu danda'an lafa kaa lammaffaa immoo bifa kamiin isaan kanayyuu protectii godha. Fakkeenyaaf isaan sirriitti kaasuu danda'anii personal protective equipment ogeeyyiin fayyaa dhibeen kun dhukkubsataa irraa akkamitti dhibeen kun baay'ee tokko daddarbaadha. Dhukkuba addunyaa irra ka'e keessa wanti sadda godhu iyyuu namarras dafee haala salphaadhaan darbuudha. Dhibamaan tokko kan covid yookaan koronaa kana yeroo baay'ee wantoota influenza irraa adda godhu viral loadiin isaa baay'ee tokko guddaadha. Viral loadiin isaa guddaadha. Kanaafiyyuu karaa baay'eedhaan si dabarsa. Haala salphaadhaan si dabarsa. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhuu qaba ogeeyyiin fayyaa of eeggannoo cimaa godhuu qaban. Of eeggannoo godhan kanaaf mootummaan wanta fiitti eeggatan provide godhuu qaba. Provide godhuu qaba. Kanaafii provide godhuu osoo hin qabne ogeeyyiin fayyaa yeroo dheeraa achi turan stressii keessa seenuu danda'anii mana isaaniitti ittiin galanii isaan kan natti cope up akka godhuu danda'an haala mijeessuu fi qaba. Dhibee kanaan illee qabamuu danda'an haga lubbuudhaan darbuu danda'an fakkeenyaaf addunyaa irratti iyyuu ogeeyyii fayyaa hedduutu dhibee kanaan qabamaniitiin du'aa jiran. Kanaafiyyuu kana nuti yaaddoo keessa seenuu waan danda'aniif fakkeenyaaf achi keessa isaan keessa namni tokko qabamee jedhe kuuwwan nu keessa seenuu danda'an baay'ee tokko stress keessa seenuu danda'an haala kanneen akkamitti akka cope up godhuu qaban mootummaan haala mijeessuu akka qabu durseetiin kan lafa kaa'u peeperichi kun. Asirratti hin dabalta obbo Dasuut Tafarraa Education and Medical Foundation for Africa dhaabbata jedhu hogganta dhaabbati keessanii rakkoo kanarratti hojii jalqabe qaba odeeffannoo qabna kanarratti illee dabalii dubbadhume maal rakkoo kan akkamiin hanga tokko waan qabdan contribute godhuuf deemtu. Nuni Education and Medical Foundation for Africa yookaan IMEFA kan jedhamu waggaa 8 kana medical school tu jiruuti kan volunteers biyyoota adda addaa doktoroota deeman faana hojjechuu jalqabne. So waggaa 8 darbeetii fi Oromiyaa naannoo biyyattii keessatti biyya Finfinnee naannoo ishee irratti iddoo dhiyaate amma baatti deemne sarjarii waggaatti al tokko volunteers walitti qabuudhaan sarjarii gurguddaa gochaa turre. Keessumaa joornaalii kana naan dubbisu annatti tole tokko keessaa maa'inni akkamittiin paabliikii qofatu hin taane warra amma dooktar akkan kaasetti namoonni hojii kanarratti hojjetan akkamittiin of eeguu qabu isa jedhu. Kanaaf immoo tokkoffaan jaroota sana inkaareejii gochuu akka ta'an hin kaasa.
Nun immoo akka nama dhaabbata wanta akkasii hojjechaa turretti dhaabbanni keenya biyya kana keessattis Ameerikaa keessattis non-profit organization ta'ee hojjechaa kan ture bara baranaa kana sarjarii hojjechuu hin dandeenye rakkina kanarraan ka'e. Kanaaf maal goone sababii namaan dhufeef there is a group of doctors supposed to come in 2 weeks. Namni muraasni innaa kana maal goona namoota isolate gochuu namoota sarjarii elective fo'uudhaaf ture nama kanaaf ta'an baran hin ta'u kanaatiif hamma maal murteessinee jirra personal protective equipment fakkeenyaaf wanta kana inni calqabni vaccinationiin dhufuu dura qorichi argamuu dura kan dursu inni calqabaa maalidha kana isaan kun warra akka maaskii warra akka gilabsii fi warra sanitaayizarii warra akkas akkasiiti. Nuuni akka faawundeeshinii tokkotti gama faandi akka imeefaatti maaskii 300 ol kan ta'u amma ajajneerra kun akka faawundeeshiniittidha. Akkuma kana immoo goofandii bannee liinkii isaa ammaas jalatti akkasin sheerii gootanii namoonni karratti hirmaatan kan barbaannu keessumaa warra biyya alaa jiran goofandiidhaan qarshii kana walitti qabnee uummata kanaaf amma ammaatti Education Medical Foundation for Africa nama gaafannee hin beeknu miidiyaattis baanee dubbannee hin beeknu achumaa xalayaa barreessinee hospitaalota irra hojjennu irratti medication yoo ta'e equipment yoo ta'e gahaa fudhannee dhufna uummata nama minimum 160 fakkeenyaaf waggaa darbe nama 161 sarjarii goonee deebine Black Line-itti hojjenneerra Paawuloositti Gimbii Naqamtee asii gara Harar kana naannoo Finfinnee iddoo baay'eedha isaa hojjechaa turre amma sabaranaa kana riisoorsii walitti qabnee uummataan kanaan dura nu gargaara inneen beeknu isa ammaa kana garuu akka uummanni nu gargaaru kan barbaanneef biyyootiin guddatan warra akka Ameerikaa fakkeenyaaf joornaalii isaan irratti argite yoo ta'e namoonni akkamittiin personal protective equipment kan illee akkamittiin reuse gochuu danda'an isaanuu bituu hin dandeenye jechuudha karaa bira ulfaataa ta'aa jira wanti isaa. Kanaaf nun immoo akka biyya keenyaatti immoo uummanni keenya ofirraa ittisuu jaan dandeenye health care workeroonni kun ofirraa ittisuu waan hin dandeenyee fi at least hospitaalotuma naannoo keenya illee jiran gargaarsa gochuudhaaf hojjetoota fayyaa kana irraa ittisuudhaaf uummata keenya irraa ittisuudhaaf wantoota akkasii binnee dhiyeessuudhaaf hojjechaa jirra. Uummannis immoo akka wal faana imeefaa faana peejii kana irratti nu hordofuudhaan karaa odeeffannoo karaa OMN karaa sooshaal miidiyaa karaa adda addaa argachuudhaan utuu wal faana dhaabannee wanta kana binnee uummata gargaaruu irratti lubbuu ooshuu irratti deemuuf isa kanaaf tattaafachaa jirra. I think yaada hedduu bareeda akkuma hundinuu keenya beeknu hanqina jajjabaa jira sadarkaadhuma addunyaa irratti iyyuu PPE kana personal protective equipment kana irratti kun ammoo hanga yoonatti karaan dhukkuba kana ofirra dhoowwani inni beekama inni dhugaa kana irratti hundi keenya waliin hojjechuu qabna nulleen gara keenyaan karaa dandeenyuun uummata keenya bira dhaabbachuudhaan kana namni gargaaruu danda'u warri diasporaallee jiran kan biyya keessallee jiru yeroo nama yeroo wal gargaaruti yeroo wal gargaareetiin uummata keenya baraaruti kana irratti jabeessine irratti waliin hojjechuu qabna jedheetiin amana. I think kanuma waraqata qorannoo kana kanuma keessaan baaneet waraqaa qorannoo lammaffaati jira ka Dr. Jamaalii dubbise The Lancet irra ba'ee waraqaan kunillee hedduu barbaachisaadha jedheetiin yaada osoo qabxiilee xixiqqoo yeroo hin qabnullee deemee jira ammoo qabxiilee xixiqqoo keessa kaafne bareedana fakkaata waraqaan The Lancet irratti maxxanfame kuni intervention to mitigate early spread of SARS-CoV-2 in Singapore a modeling study jedha walumaa galatti akka ani hubadhetti Singapore keessatti dhukkubni SARS-CoV-2 kun osoo hin babal'atin akkamiin interventionii akkamii yoo goone babal'ina isaa ittisuu dandeenya dhaabnuu dandeenya jedheetini moodel hojjete kan mathematical model
epidemiological model godheetiin kan hojjetedha. Qorannoo kana keessa qabxiilee jijjiiran briefly gaggababuma kaafne keessaa baanu qophii kennaadha kana Dr. Jamal. Biyyoota dhibii kan sirriitti to'achuu danda'an keessaa Singaappoor takka. Singaappoor achi naannuma Chaayinaa san jirti biyya xiqqooyti. Uummata gara miliyoona 5.7 kan qabdu. Keeziin jalqaba baay'inaan mul'ate Chaayinaan alatti Singaappoor keessa ture. World Health Organization the next epicenter of the COVID kan dhibee corona kanaaf uummanni baay'ee kan dhumuu danda'u Singaappoor jedhan. Yeroo uummata naannoo kaawwanitti osoo mul'atin namni 58 akkasii jalqaba Singaappooritti mul'ate jedhe. Horoonni Singaappoor akka waliigalaatti maal godhan akka cuunfaa wanti isaan ittiin successful ta'an tokkos proactively wanni kun akkuma Chaayinaatti eegaleen qophii eegalanii yeroo World Health Organization yookaan dhaabbanni fayyaa addunyaa Global Health Emergency jedhutti isaan qophii isaanii xumuraniiran yeroo sanatti qophii isaanii xumuraniiranii kanaaf proactively wanta baay'ee tokko dalaganiif kan dhibee kana hanga baay'ee tokko control godhuu danda'aniif haalli isaan ittiin control godhuu danda'an haalota garaagaraa fayyadamaniiti fakkeenyaaf qorannoon godhan baay'ee bal'aadhaaf namoota pozitiif ta'an immoo akkamitti akka maaneejii godhan sirriitti hojjaan baasanii kaa'aniiran namoota baay'eedhaaf kan qorannoo godhanii namoota isaan akkaataa ittiin hordofan qabanii fakkeenyaaf namni tokko pozitiif yoo ta'e jedhe sanaan booda poolisiitu dalagaa nama pozitiif ta'e eenyu waliin wal qunnamtii qabaa kaameraa CCTV faa fayyadamanii ni hordofanii namoota isni waliin qunnamtii qabu hunda hojjaan baasan namoota waliin qunnamtii qabu hojjaan baasaniitiin kwaarantaayin godhan yookaan hojjaan fooyanii kaayan kaan intarviidhaanii namoota waliin qunnamtii kaan immoo kaameraa wantoota adda addaa fayyadamanii kun hojii poolisii ture. Sanaan booda warroota fakkeenyaaf kwaarantaayin ta'uu hin dandeenye maal fa'a bakka ofii fa'aa kennaniif mootummaa fa'aa kennaafii turan. Kanaaf warroonni kunniin wantoota isaan fayyadaman keessaa tokko isa kana ture girma. Kabiraadha immoo gargar fooyuudhaan yoo godhan seera cimaa baasaniif. Gargar foo fakkeenyaaf social distancing jedhama fakkeenyaaf nu keessatti seerri ittiin bittu maalidha fakkeenyaaf waan gargar deema gargar fagaadhaa deemaadha gargar fagaadhaa deema jechuun nu biratti maal na fakkaata ndum hiriyoonni ol hammataniituma deeman ammallee rakkoon qabu waan ifatti hiriyaa ta'an yookaan hiriyaa ta'an karaa kanallee yoo gad deemnee jennu nama sadiin olumas siiqnee akkuma barbaanne deemnaa nama kaawwan nuti oduu qabu namni dhagaa hin jiru kana. Wanta kana yoo dhageenye dirqamni yookaan adabbiin dhufu maal fa'aa ture wanta akkasii fanniin fa'aa seera baafataniitiin seera cimaa baafataniitiin fakkeenyaaf namni kwaarantaayin ta'e tokko manatti ta'uu danda'a buufata mootummaatti ta'uu danda'a namni ajaja hordofuu didee jedhe doolaara Singaappoor ragaa kuma kudhanii yookaan doolaara Ameerikaa kuma 700 wanta akkasiisan fagaxaman qixaata kennan yookaan waggaa ji'a fa'aa mana hidhaa gashan kanaaf ni sodaata namni wanta dhagamu warroota wanta kana nageenya kana waan qixaataniif warroota dammo kwaarantaayin dammo riiwaardii kennaniif fakkeenyaaf namoota guyyatti doolaara 100 kennaniif namoota kwaarantaayin ta'aniif mootummaan baasii fiitiin jechuudha meeseejii itti ergan bakka inni jiru fakkeenyaaf bakka wayii kaa'aniiranii manni itti fayyadamu hundinuu hawaasa irraa adda manni nyaataa wanni itti fayyadamu manni shinti beektii yookaan manni fincaanii kan itti fayyadamu maatii ofiitiin walitti makamu nama rabaatti walitti makamu takkatti dhibee kanaan pozitiif ta'e maal sibtame yoo ta'e mana addaatti itti gashuu danda'anii sanaan booda meeseejii itti erganii lookeeshinii isaa konfirmi godhuu qabu. Eessa akka jiru jechuudha. Bakka sanii socho'ee jennaan qixaanni isa eeggatu guddaadha. Kanaafuu seerota wanta kana ittiin tumsan baasuun dursanii baasuun guddaa ture isaan kana dursanii itti qophaa'an maal akka godhuu qaban
muuxannoo qabanillee kan iswaayin fiduu kan jedhamu gara 2009 kan achitti uumamee ture muuxannoo sanirraallee muuxannoo fudhatanii turani kanaaf hawwanti akkana kanneen dalagaatiin kan isaan hamma tokko successful ta'an wantatti dabaltu jira. Anillee ndiqooti dabaleetini dubbii keenya walitti qabna. Ilaal amma isolation yookaan mana ooluu quarantine yookaan uummata irraa addaan baasuu mana barnootaa cufuu social distancing yookaan walirraa hiiquu kunniin waan qorannoo kana keessatti ka'anidha. Of course mootummaan Itoophiyaa manneen barnootaa cufee jira social distancing kanallee godha jedha everybody dubbachaa jira quarantine illee ni jira namni illee mana oolaa jira. Amma wanti kun eessaa dhufe yoo jenne moodeelii qorannoo kana keessatti paarameetiroota ka'ani. Laal duraan dursa baseline jedhani baseline jechuun umaatu osoo interventionii tokkollee godhin hawaasa keessatti waa godhuu dhabu jechuun hukumni akka bal'atu osoo heeyyamne nama meeqatu qabama. Singapore keessatti jechuudha moodeelichi. So baseline jedhama. Interventionii tokko malee osoo vaayirasichi akka babal'atu callifne heeyyamne deemee vaayirasiin kun nama meeqa faala. Baseline sana. Lammaffaan namootuma qoqqorannee irra dhaqqabnu qofa isolate yookaan quarantine qofa osoo goone nama meeqatu faalama. Population percentage jechuudha. Ammoo quarantine lee goone osoo mana barnootaallee cufne moodeelii kana keessatti two interventions jechuudha. Quarantine godhuu manneen barnootaa cufuu yoo akkas goone vaayirasiin kun nama meeqa faaluuf deema. Sadaffaa yoo itti daballoo quarantine illee goona manneen barnootaallee cufna workplace distance yookaan social distance kanallee in eegna yoo ta'e nama meeqa faaluuf deema. Interventionii sadeen adda addaa kana combination jalqabee jechuun combination jechuun kasadeenu yoo goonu nama meeqa hambisuu dandeenya infekshinii kanarra jedhe qorannoo akkanaati. Daawwattootni keenya qorannoo kana dubbisuu danda'u laal baseline jechuun yoo interventionii tokkollee godhuu dhibaanne almost percentage 50 biyyattii ni faala dhukkubni sun. Garuu sadee walitti qabnee yoo goone jechuun yoo quarantine goone yoo manneen barnootaa cufne akkasumas yoo social distance kana eegne 99% reduce godhuu dandeenya jedha. Wanni babal'inna isaa 99% virulence waan asirratti dubbachuullee nama dhibu jira virulence rate namni tokko nama meeqa faaluu danda'a. Sanillee yaa of keessaa qaba. So waan akkana godhaniitiin moodeel godhanii wantoonni amma jajjedhamu kun quarantine ta'uu mana ooluun manneen barnootaa cufuun akkasumas social distance yookaan walirraa hiiquun kun hagam faayidaa guddaa akka qabu vaayirasii tatamsa'in vaayirasii kana hambisuudhaaf uummata baraaruudhaaf qorannoo agarsiisuudha. Akkuma Dr. Jamal illee jedhu strictly qorannoon kun laale warri Singapore karaa qorannoo kanaan deemanii uummata ofii baraaran jechuudha. Wanni qorannoo akkana ofiinneetiin asitti dubbannullee nulleen warra barannee especially warra health authorities ka sirna fayyaa biyyattii bulchitan waan bakka biraatitti godhamurraa waa baranne asitti illee kontekstii kennan haala kennan hojiirra oolchineetiin rakkoo kana akka uummata irraa baraaran godhuudhaaf dhaamsi keenya guddaalleen wanni qorannoo kana finneetee asitti dubbachuu irra barbaachiseef kanuma. I think wanni aan dabaluu barbaadu kanuma peeparii lamaan irratti har'a dubbisuu dandeettu daawwattootni keenya qabxiilee dhumaa akka irratti dabalachuu barbaadan yoo jiraate daddabaladhaati. Ani kan irratti kan dabaluu barbaadu
sinaasuuf ta'e irra deebi'uu jaan barbaannee fi qorannoon kun sirriidha biyyoota uummanni isaa soshaalii akkamittiin namni aadaa naannichaa akkaataa namni itti jiraatu wanta kana assuumii godheetidha. Ennaa gara keenyatti dhufnu uummanni keenya wanta akkasii kana hin godhaayyuu yoo jenne isatu xinnoo rakkina tayyaadha. Fakkeenyaaf manneen amantii mootummaan eddaa cufamuu kana manni barumsaa cufamuu jedhame wanta kana argaa turre. Barataan mana barumsaatii galee har'a hiriyaa wal qabatee mana tokko kee nama 10 nama 5 nama 20 ta'ee oola. Inni kun qorannoon kun biyya keenya keessatti yoo achas finnee hojiirra haa oolu jenne personal responsibility isa jedhamu sana yoo fudhanneen ala qorannoon sun bu'aa buusa jedhee namanu fakkeenyaaf akka kan keenyaatti jechuudha. Amma manni churchii adda addaa akka namni akkana hin goone jedhameera garuu warri tajaajilan keessaa akka hafaman jedhameera garuu uummanni kun didee dhaqeetu mana amantaa sanarra itti intineechaa oolee gala nama ammamii maaltu dhufaa jira seeduuf barataan kan irratti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Nuni akka IMF'tti Education Medical Foundation for Africa maal gochaa jirra. Fakkeenyaaf ijoollota caasaadhaan keessumaa naannoo Oromiyaatti iddoo irratti hojjechuu jalqabnee kanadha. Ijoollota addaan hirree awareness akka isaan godhaniitiif peeparii piriintii gochuudhaan warra miidiyaa argachuu hin dandeenyeef keessumaa uummata baadiyyaatiif kanatu ta'aa jira bishaan harka dhiqachiisuu maaloo jechuu isa kana qofa miti kan barbaachisaa ta'ee jiru. Sababiin isaa inni bishaan iyyuu inni dhiqachiisiinaa jechuu qofa miti sirriidha haa ta'u harka dhiqachiisuuf namoonni inni harka dhiqatanii namoota meeqatu immoo diistaansii sooshaal diistaansii sila haasa'aa turre namni dhiqachuudhuma sana irrattidha malee hintineen godhee jiru sooshaal diistaansii sun laalamaatiin jiru. Isaan kana uummata barsiisuu irratti IMF'n iddoo adda addaatti ijoollota warroota hojjaa fayyaa irratti hojjetan dura ijoollota piraaktisii gochuudhaan itti gaafatamummaa mataa keenyaa fudhannee jechuudha. An kana gochuutiif artikiliin kunis hojiirraa oolu warri biyya alaas kan gochaa jiran personal responsibilitiin anat gaheen koo gaheen kee gaheen hunda keenya barbaachisaadha. Uummata kana baraaruudhaaf akka orgaanaayzeeshiniitti warri socho'an akka orgaanaayzeeshinii socho'u beekumsaatiin gaheen nuni kontribiuutii uummata keenyaaf gochuu qabnu keessumaa uummata baadiyyaatiif. Uummanni keenya kan asirratti ka'uu qaba jedhee amantoo qabu keessumaa qotee bulaan utuma naannoo keenya cufaniiti uummata kee baraaruu irratti inni jalqaba. Fakkeenyaaf federal government kan Ameerikaa hin cufuu easily fudhachaa ture gaafa state governors gaafa isaan state isaanii cufuu jalqaban sababiinsa uummata isaanii baraaruu irratti gahee isaanii taphachuu qabu ture booda federal governmentii illee faana hojjechuu jalqabeedhaan haala isaan itti fandii illee gadhiisaa jiran. Kana jechuun maachuudha gara keenyatti yoo finne qotee bulaan keenya immune boosters nyaatonni qotee bulaan keenya kuduraa fuduraa mana keessaa qabu naannoo isaatii qabu utuu gabaatti ba'ee of oolchuun awarenessii nuun kennaa jiru keessaa inni tokkoffaan ta'u yeroodhaaf namni keessumaa namni keenya waan nyaatee buluu qaba. Qotee mana keessatti qaba inni kan qotee bulaan haasaa warra magaalaa miti. Isa kanaatiif wanta qabu mana keessaa nyaachaa warroota immune boostii godhan kan warra akka kuduraa fuduraa kana nyaachaatii of wanta qabaniin naannoo isaanii diistaansii iddoo akkasitti keessumaa magaalaatti lafa gabaan baay'atutti lafa walga'iin jirutti fakkeenyaaf iddiriitu jira iddoo namni itti awwaalshatu jira maalootu jira isaan kanarraa yeroo kana uummanni keenya responsibility fudhatee iddootti of eeguu qabudha jenneetu fakkeenyaaf nun caasaa akkasii baasne akka IMF'tti lafa namni du'aa jiraatu ijoollota namoota erginu qabna achi dhaabatanii namoota kana barsiisan irratti hojjechaa irra kan immoo wal faana hojjechuudhaaf mootummaa qofa miti hundi keenya itti gaafatamummaa qabna itti gaafatamummaa kanaaf immoo keessumaati warri biyya alaa jiran akkan sila jedhe kana warri dhufanii asitti kana gargaaruu hin dandeenye qabeenyaan beekumsaan akka waliin hojjennu stressii gochuu barbaada. Hayya galatoo. Akka walii galatti ani dhaamsi qabu dubbii kana mootummaan akka danda'in tuffachuu hin qabu. Osoo danda'ameetiin seektoroonni hundiniyyuu
sektoroonni mootummaa hundinuyyuu poolisoota ministeeronni hundinuyyuu dhimma yeroof qaban hunda dhaabaniitiin dhimma kana irratti xiyyeeffachuu qaban jedheetiin yaadaan roolii fi ajjaan baafataniitiin maal akka dalaguu qaban clearly wanti hundinuu jaambayitiin ministeeronni hundinuu yeroodhaaf dalagaa fi dhaabanii dhimma kana qofatti osoo xiyyeeffatanii gaarii ta'a jedheetiin koronaan dhibeen kunin isinotti imaajiniti biyya kana galee jira kureyaaleetiidha. As Finfinnee qofaa miti naannoowwan kaawwan keessallee galee jira ta'a. Galee jiraalleedha. Kanaammoo ufamansiisuu qaban tuffachuun qaban. Tuffachuun nama miidha yeroo jalqaba warroonni Xaaliyaan maal jedhan isiniif fakkaate Giuseppe Conte maal jedha biyyi teenna biyyi Xaaliyaan dhibee kana to'achuudhaaf baay'ee tokko qophiidha uummanni kanaaf tasgabbii dhabuun qabu sochiiwwan diinagdee illee dhaabbachuu hin qabu jedhe yeroo jalqaba gabbaa'eetiin. Tokkommo durataan paartii Italian Democratic Party kan hoogganaa isaa akka ture tokko Nicola Zingareet kayan tokko inni illee gabbaa'eetiin namoota cabbataa akka barbaade ta'aatiin utaalaan dhugaafa maal godhaa Italy we should not shut down na Milan akka barbaade ta'aatii wanti dubatti nu deebisu hin jiru jedhaatiin ture. Inni sun booddee ndoom koronaadhaan qabameetiin viidiyoo bu'aa yoo gallakkisu dhiifama gaafataate yoo gallakkisu jedhe. Giuseppeen Conte akkas ka jedhee ture deebi'eetiin viidiyoo irratti booyaatiin amma achitti abdiin qabnu abdiin keenya waaqa qofaa jedhe. Namni duraan biyyattiin teenya qophiidha. Kanaafiyyuu mootummaan proaktiivili haga danda'ameen dhimma danda'ame kana tuffii malee humna kana sektoroota hunda qindeesseetiin hanga qabaleetitti kaadireewwan hundiniyyuu dhimma kanarratti dalaguudhaaf qophii ta'aniitiin jiraachuu qabanii hanga danda'aniin dhimmoota wantoota kanneen akka daddarbuuf gargaaran ta'an xiqqeessuu qaban murannoo fudhachuu qaban. Fakkeenyaaf yeroo dhibeen kun daddarbaa jirutti ammallee mootummaa keessatti kadhagamaa jiru anuuf kootiin agarree walga'iin ni jira. Gabaan ammallee akkumatti fufetti naannoo gadi naannatti fakkeenyaaf inni baadiyyaa naannoo baadiyyaa magaalaa xiqqoo irraa dhufe yeroo darbe uummanni keenya akkuma duriitti walitti gaheetiin ol keessa deemaatiin jira. Uummanni hubannoo hin qabu. Kanaaf hubannoo uummata keessatti uumuu qabanii uummanni kun sodaateetiin uummata terroraayiz godhaniitiin onnoo kana kontinuus godhuu danda'aniitiin baay'ee tokko gaariidha. Uummata baadiyyaa keessa seenee jennaan to'achuun hin danda'amu wanta kana baay'ee tokko rakkisaadha. Biyyoota alaatiitti maatii tokko keessatti nama 5 akkas turan hundinuu gola golatti jiraataniitiin self quarantine ta'uu qaban. Nama tokko keessatti maatii 10-15 haga 30 akka qabantu jira baadiyyaa keessatti. Isaan kana keessa nama tokko qabee jedhe maatii hunda waliin gaa quarantine godhuu hin danda'amullee yeroo baay'ee mootummaan illee isa kana waan hin dandeenyeef keessoo ofii keessatti fakkeenyaaf yeroo jalqaba isaan illee maal jedhaa jiran akkuma Giuseppe Conte san biyya keenya hin qabamtu haalli qilleensaa illee ni jira uummanni keenya ni nyaatu illee biyya keenya keessatti wanti kun uumamuu jedhaa turan. Osoo ta'e gaarii oduu akkas ta'e gaariidha garuu wanti kun wanta natti fakkaanne kanaafiyyuu tarkaanfiiwwan ciccimaa fi dursa wanti kun osoo hin babal'ate ammallee yeroo baay'ee tokko hin darbin fudhachuu qaban jedheetii yaadan warroonni Xaaliyaan maal godhanii jalqaba nu cufan. Naannoo kaabaa cufan naannoo kaabaa osoo hin cufin durayyuu naannoo kaabaa cufuu weedan kan jedhu informationiin bahe naannoon kaabaa hin cufamaa ga jedhame uummanni gara baqate gara kibbaa baqate gara kibbaa baqatu vaayirasicha qabanii gara kibbaatti ittiin deeman. Kanaaf informationiin illee baay'ee tokko murteessaadha. Sanaan booda kaaba ni cufee suuta cufaa deema. Suuta cufaa deemu uummanni vaayirasii qabu jedhumaa baqataa deema. Yeroo cinatti achumatti Lombaardii cufanii jedhan yuunitoota namni fi magaalonni warroonni naannoonni itti dhiyaatan muraasni ni jiranii banaa turan. Manni akka barbaadetti karaarra deema mana dhugaatii deema naannoon tokko cufameera. Akkas ture inna murannoodhaan gartokkee osoo hin taane tarkaanfii waliigalaa fudhachuu qaba jedheetii yaadan mootummaan sirriitti dhimma kana siiriyeesli ilaalle sektoroon hundinuu yeroodhaaf dhimma hunda qaban hunda lafa kaa'aniitiin dhimma kana qofatti xiyyeeffachuu qaban jedhe dhimmi kun baay'ee tokko siiriyeesii ta'uu andarstaandii godhuu qabanni tu riyaalistik wanta tokko gara dhugaatiitti fiduu qaban keessa ofaanii wanta isaan itti dhagahamu bichaa miti dhaga'uu kan qaban jedheetiin yaada.
Ayyee galatoomii Dr. Jamal Marcos, resident doctor specializing in pediatrics, University of Finneera. Obbo Dassuu Tafarraa, Education and Medical Foundation Africa hoogganaa isaati. Marii akkana kana as biiroo keenya dhuftanii waan waliin gootaniif hedduu galatoomaa isaniin jenna. Daawwattoota keenya waan daawwattaniif hedduu galatoomaadha. Marii keenya keessa qabxiilee gaggaarii akka argattan yaadna. Marii qorannoo akkanaa barbaachisoo ta'an baafneetini uummata keenyaaf dhiyeessuu kana itti fufnaa, hordofnee jala buunee dhimma dhukkuba kana kan itti fufnu ta'a. Hedduu galatoomaadha waan daawwattaniif horaa bula. Tole galatoomaa waan OMN irra affeertaniif isinis dalagaa gaarii dalagaa jirtanii miidiyoota mootummaa caalaa yeroo gudduu fudhateetiin kan sirriitti dalagaa jiru OMN kanaaf akkuma ijaaf gurra uummataa jedhamtanitti itti fufaa ammallee ijaaf gurra uummataa ta'a. Uummata keessa gabbuuneetiin akka gabbu'aatiin haala jiruun dhibee kana hubannoon akka uumamuuf uummata gargaaraa jirtanii jabaadhaa. Galatooma isaan